Attam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota Caffee Show. Caffee Show'n torbanitti guyyaa tokko gaafa roobiidha. Keessummaa addaa warra of argatanii biyyattii irratti dhaloota keenya irratti jijjiirama fiduu danda'u jedhee yaadu isiniif dhiyeessa. Ammas keessa deebinee raajii Caalaa Tashoomee wanta Waaqayyoo waa'ee biyya keenyaa itti dubbate akka inni nu dhiyeessuuf isinii qabadee dhiyaanneerra. Nu duukaa turaan afeeraa keenya. Raajii Caalaa baga nagaan deebitee dhufte. Tolee baga nagaan nu eddanii. Turtii gurguddaa si duukaa gooneerra. Dhaggeeffattoonni keenya waan gurguddaa isaa sirraa baruu dheetan yaada. Baruu duwwaayyuu mootuu hin taane sitti fayyadama sabi kun jedhee yaada. Kennaa yeroo kennu Waaqayyoo sabaaf kenna, biyyaaf kenna, dhalootaaf kenna. Siin ittiin suuperistaarii si gochuudhaaf beekamaa hin jirre wayii si gochuuf etu hin taane sabni akka ittiin tajaajilamuuf waa si bira kaa'a. Wanti Waaqayyo si bira kaa'e kun kallattiidhaan gara sabaa dhaquutu irra jira. Wanti saba bira jiru immoo si bira dhufuutu irra jira. Akkuma bu'aa dhandhaa baay'ee qabnu bu'aan dhandha keenya wal ijaaree dhandha guutuu akka ta'u wanti si bira jiru dhaloota kana fayyada jechuudha. Kanaaf isas namni kana booddee akkaataa addaatti dhimma sitti baadheetan yaada. Hundumaa caalaa sagantaan keenya inni dhumaa kuni Waaqayyo waa'ee biyya keenya waan baay'ee akka inni sitti dubbatee jirudha. Isa kana qees bal'inaa fa'a irraati kan nu agarree kitaaba barreessanii dubbistoota biraan ga'aniiru. Ofii isaanis dhaabatanii waan Waaqayyo itti dubbate sana himaniiru. Tarii gara waggaa 20 hin ta'a wanti isaanii erga waa'ee biyyaa fudhatanii isaan dubbataa jiranii amma gara gooftaa deemaniiru lubii bal'inaanii. Wanti isaan jedhan wanti baay'een isaa raawwateera. Garuu inni caalu inni guddaan isaa ammayyuu gara fuulduraatti hafee jira. Wantoota ati dubbataa turte keessaa wantoota isaan dubbatanii wajjin wanti wal fakkaatu jira. Raajota macaafa qulqulluu keenyaas yoo laalle inni tokko dubbatu wajjin waltumsaa deema. Raajonni fi macaafonni hundinuu waa'ee koo dubbatu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii. Kanaaf wanti caafame gaadidduu ta'ee dhuma isa dhufuuf jedhu Kiristoosiin dubbataa ture jechuudha. Namoota garagaraati, umuriin isaanii garagaraa, sadarkaan jireenya isaanii garagaraa, garuu waa'ee waan tokko immoo dubbatan to'annaa fuula qulqulluu jalatti waan dubbataniifi. Egaa kanaaf karaa kee ati ganaa dargaggeessa karaa kees Waaqayyoo waa'ee biyya kanaa waan baay'ee sitti dubbate. Isa immoo fuula Feesbuukii kee irra keesseetta. Feesbuukiin kee garuu yeroo inni ilaale har'aa foloowersii baay'een qabu. Kana jechuun tarii namni baay'een hin agarreeyyuu ta'a jechuudha. Akkan sirraa dhageetti baay'ee isaa waldaadhuma keessatti akka itti dubbatteedha. Walumaa galatti fuula Feesbuukii kee irraa ergaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa itti keessatti fakkaata. Ergaa meeqatu jira jira? Baroota isaatiin kaawwamee naannoo ergaa 120tu jira. Ergaa 120. Kun hundumtuu waan Waaqayyo waa'ee biyyaa sitti dubbateedha. Waan yeroodhaa gara yerootti ta'u, waan gara fuulduraatti ta'u, wanti ta'ee darbes jira, wanti ta'aa ture amma keessa jirrus jira. Gara fuulduraattis wanti abdachiifamuuf namni kamiyyuu ilaaluu qabu jedhee ani yaadu jira. Hirmaachuu qabu jedhee. Feesbuukii irra kaa'uu keetii fi dhugaa dubbachuuf galata guddaa qabda. Ani ofii kootii hin argine. Feesbuukii irratti reefuu dhumanii kaleessan argee. Garuu Feesbuukiin ofii isaatii rikoordii godha yoo postii akka ta'e wantichi. Kana gochuu keetiin yoo xinnaate namni afaan Oromoodhaa dubbisuu danda'u. Akka dhaga'u taasifameera jechuudha. Inni iyyuu immoo afaan sabaaf sablammoota Itoophiyaatti hiikamee nama bira ga'uu hin danda'a jechuudha. Oromoon afaan sana beeku baay'inaan waan jiruuf. Karaa kee waan hambifte hin qabdu jedheetan yaada. Kanaaf galata guddaa isaa qabda. Garuu ofuma kootiyyuu waan keessa deemee dubbisee jira. Wanti guddaan amma wanti biyyaan taphate koronaadha. Bara 2019 koronaan dhufee addunyaa guutuu rukute. Dhumiinsi gurguddaan egaa biyyan keessa jiraadhu Ameerikaattuu ta'eera. Biyyattii guddoo taatee humna qaba jettee dhaadattu hamma ganama ka'anii
pirezidaantonnii fi heelzi ministeeriin hamma isaan every single day ba'anii dubbatanitti ajandaa guddaa ta'eera jechuudha. Inni kun utuu inni hin dhufinni dursiteeti kanatti dubbatte waa'ee sana. Mee sana nutti dubbadhu. Tole, kun ergaan maxxanse keessaa ergaa tartiibaan 14ffaa irratti sin argama. Ergaa kana marsaa sadiin irra deebi'ee dubbadhe. Marsaa jalqabaa dhukkuboota qilleensaan daddarban biyya kanatti dhufuuf guutummaa addunyaatti dhufuuf jedhantu jira. Lubbuu baay'eetti ittiin darbaa jedheennaan achirra kaa'een ture. Itti aansuudhaan Yaadataa kana yeroo isaa 2009 keedhaan kanan maxxansuu jalqabe. Ergootuma maxxanse kanayyuu natu tarkaanfii mataa kootiin jalqaba ka'e miti. Mucaa biyya kootti dhalate Roobeeraa Asaffaa jedhamu tokkotu jira. Nama barateedha. Nama biyyi kun itti fayyadamaa jirtu keessaa nama tokkodha. Ergoota kana sagantaalee ani itti tajaajilu baay'ee hordofa. Yeroo hordofu taabii mataa isaatii waan qabuuf ergaa kana daayirektii dhaqee barreessa. Bifa handaa'otii faadhaan namaa kenna. Hiriyoota istaafii isaa keessa jiran faadhaa fira. maal hojjeta Roobeeraan? Roobeeraan kun misooma qonnaa irra hojjetaa ture akka godina Qillee Wallaggaatti amma Finfinnee kana naannoo bulchiinsa magaalaa galee jiran. Ergaa kana So damdoolloo dhumatti jalqabde jechuudha. yaa maxxansuutuun jalqabin dura isatu barreessuu jalqabe. Ani wallaalummaa koos haa ta'u yeroo inni ergaa kana barreessu maal gootaa barreessitaa yeroon ittiin jedhe jira. Waaqayyo kan kana caalu immoo bornatti hin dubbatu aniin jedhaan. Wanta amma inni sitti dubbate kanatu inni waaqayyo sitti dubbatu akka inni fudhatamu godhanaan jedha. Ofiisaatii barreessaa. Bifa handaawotiitiin illee ofiisaatii hojjetee fidee naa kenna. Ergaa 10 dubbadhe yoo ta'e 10 ishee barreessee waraqatarra kaa'ee fidee naa kenna. Galatoomee deeman harkaa fuudhaa. Gara addunyaatti maxxansita malee naan jechuudhaan isatu gara kanatti dhiibee na fide. Haa ta'u malee garuu nam maxxansa malee namni badaatti fayyadamu hin jiru. Yeroon ergaa kana dubbadhu bifa ogummaa ta'e woordii namaa galuu danda'uttiin salphisee dubbadha. Baay'atee waan dhufee konseptii isaa xiqqeesheen dubbadha akkaataatti namni hawwata dubbisuu danda'a jedhutti. Lamaan sadiin waan dheeraa namni dubbisuu waan ittiin tolleef. Gaafan dubbadhu ijoollee hiriyoota saafaatti himee sheerii godhaa dubbisaa kadhadhaa jedhee isatu na gargaaraa ture jechuudha. Koronaan kun utuu hin dhufin dura naannoo ji'a 6 durseetu irra deebiidhaan marsaa 3ffaan dhagee jechuudha. Utuma hin dhufin gara si'a 3 dhageesse. Yaa dhukkubi kun baay'ee ulfaataa kan ta'e qaama mootummaa alaaf keessaa ol kan ta'u waaqayyo qoftii katti kennuu kan danda'u. Ivan raajonni raajummaa isaaniitiin tasgabbeessuu akka hin dandeenye. Dhibeen kun ulfaataa akka inni ta'u. Kanaan qabateellee namoonni baay'een akka gabaarraa galan. Shaakala wanta kanaatiin. Bal'isee dubbadhee bilbila koo keessoodhaan illee namoonni na sodaachisan turaniiru. Meeraree dhukkubichi nufuufaa namni naan jedhanii na sodaachisaa Warra geessanii jechuudha. Keessaan na sodaachisaa turaniiru. Oolee bulee garuu raawwatee gaafa hin argamu immoo amma immoo faallaasaa maafiin kadhattee immoo hin balleessitu jedhanii ammas keessoodhaan na arrabsu. Koomentii faa jala dhaqanii naa kaa'u. Isa kana guutummaa akkan hin dhageenyeef obboleessi koo na gorsaan. Wanti keessa jiru duwwee achirra kaa'e malee oduu namaan dhaggeeffatin naan jedha. Raawwisaa gaafa argan garuu namoonni baay'een bilbilanii namoonni baay'een koomentii naa kaa'uudhaan waaqayyoo ayyaana siifa dabaluu jabaadhu naan jedhanii namootumti naannoo kootiif natti siqan hiriyootuma feesbuukii koo ta'an tokko tokko warri kaan garuu akkuma dubbisa taraa tokkotti dubbisanii darbu. Ji'a 6 ol dursee dubbatamee raawwatamee ijaan argameera. Dhuma gubbaatti garuu dhaamsa maalii qabdaa akka inni raawwatuuf yookaan addunyaa kanarraa immoo hin badaayii jennaan marsaa 2 maxxanse kanas. Tokko tasgabbii akka inni godhatu waaqayyo qilleensa kan akka inni rukutu deebi'ee qabbaneessu. Garuu akkuma taayifoodii akkuma busaafaa dhukkuba taraa taatee akka isheen haftu dubbadheen ture. Badee addunyaa kanarraa raawwatee badatu hin taane waggoota dheeraa turuu danda'a addunyaa kanarraa.
Inni tu taliilli isaa afaan bahini tu vaaksiniin isaa hin bahini kanatti akka inni tasgabbaa'u dubbatte kittibaatiin isaa tun bahini. Ciruma kennamee miti. Waqtiima sana keessa namoota hundumaa raasee even waaldaan kiristaanaa sadarkaa cufamuu yeroo geetti keessoodhaan namoonni ollaanii mana ta'anii faanaa dawwalan jiru. Waan dubbattee Waaqayyo immoo deebi'ee si dhaga'uu hin danda'a naan jedhu. Garuu ollaanii irraa miidiyaa gurguddaa irraa gaafa ni ilaalu hin badaa rukuteera harka koo irratti baqeera waan jedhaniif sanatti hirmaachuun hin barbaanne. Al tokko katabee achirra kaa'eera keessaa deebi'ee dhaggeeffachaa ture. Kadhadheeras Waaqayyo akka inni wanta kana deebi'ee tasgabbeessu. Warra akkamti Jooshuwaa faayyuu hin badaadhanii dubbatanii guyyaa isaayyuu kaa'anii wantichi garuu hin banne ture. Anaan garuu Waaqayyoon badanaan hin jiru. I don't know akkaataan itti fayyadama keenya adda adda ta'uu danda'a waan hin beeku hin qabu. Garuu addunyaa kana irratti dhibee taraa yookaan amma fakkeenyaaf taayifoodiin bara jalqaba dhufte, busaan bara jalqaba dhufte. Har'ayyuu yeroo dammaqu busaan namoota baay'ee chaalenjii godha. Even dhukkubi kun boriyyuu riphee ka'uu danda'a. Of course vaayirasiidha waan ta'eef. Kufaatii xiyyaaraas dubbatteettaadhani. Kufaatii xiyyaaraatiin kan wal qabate kanas marsaa tokko qofan dubbadhe biti. Fuula maxxansa koorra jira. Wantoonni kun utuu hin ta'in ji'a 2, ji'a 3, ji'a 6 hanga waggaa tokko dursee kanan dubbadhee raawwatellee jira. Imala jalqabee biyya bakkeetii daqiiqaa gabaabaa gidduutti kan kufu biyya Itoophiyaatii gara bakkeetti imaluudhaaf kan ka'u miidhaan adda addaa akka gaggeeffamu kadhadhaa walii kadhadhaa namni kan argitanii namni tokko yoo kadhate Waaqayyo oolchuu danda'a jedhee gadhiiseera sas. Garuu namni dhimma itti qabu waan hin taaneef raawwatee margame oolchuu akka danda'utti dubbate garuu Waaqayyo. Naa kadhatanii jedhu. Hawaannisi biyyaa kana baay'ee miidhe waa'ee hawaannisa sanaa sitoonni nuuf hin dubbatteettaadhani. Hawaannisa kana 2010 keessadha kananii dubbadhe gara biyyaan jira yeroos. Hawaannisa kana fuula maxxansaarra kaa'eera. Hawaannisi tokko biyya bakkeetii gurmuu guddaadhaan kutataan hin dhufaa. Aduun gaaddiddeessa seenaa hawaannisaa hin beeku yeroo sana nagee Waaqayyoo. Hawaannisa immoo quruphisatti hin beekaan ture. Quruphisiif hawaannisi garuu adda addadha. Biyya kana iweerara. Sababii kanarraa kan ka'e tokko beela farrisa. Sana dudduuba beelli biyyattii akka qabatu. Naannolee baay'ee magariisa akka hin harcaasu. Biqilaa baay'ee qote bulaan keenya maasii irratti facaafatee jiru maasii irratti akka hin hambisu. Mootummaan illee wanta kana duula guddaadhaan akka salphaatti dhaamu akka hin dandeenye dubbadheen ture. Wanti sun oolee hin bullee akka inni biyya biraarraa barrisee dhufu natti dubbate sana kaa'eera utuu naaleen barreeffamaan. Kun ta'ee gaafa argame garuu namoonni keenya kan isaan gammadan har'ayyuu waa'ee raajummaa irratti waan wal qabatu Waaqayyo gaafa dubbatu oolchuuf dubbata. Ta'ee argisiisuun garuu dinqii miti Waaqayyoof. Waaqayyo nama tokkoon du'uurra kadhadhu ittiin jechuunsaa akka inni oolu barbaadeeti malee akka inni du'u barbaadee miti. Ergoonni si'a baay'ee dubbatu macaafa raajotaas jennaa dubbisnee Waaqayyoon akeekkachiisa. Fagootti dursee dubbata. Sabni sun dhaga'uu dhaggeeffachuu yaada kennuu gaafa didu garuu dhaqee addunyicha keessatti dhaqee argama. Deebi'ee immoo nagaa buusuufis Waaqayyo irra deebi'ee yeroo inni dubbatu jira. Kanaaf dubbadheen ture dhuguma katabaa irraa onlaayinii irra kaa'eera. Yeroo dubbattu kana akkuma tammatte akka namni kadhatee wanticha dabarsuuf akka namni hambisuuf utuu wantoonni akkasii geggeessitoota bira ga'e immoo warra biyya bushuu keessatti qooda qaban nama dhimmisaa ilaallatu biratuu ga'e immoo qophee barbaachisaa godhu. Fakkeenyaaf amma warri qilleensa qoratanii qilleensa ilaalanii bubbee jabaan dhufaa jiradhu. Amma nu biratti toorneedoon faan kun beekamaadha. Dhufaa jiradhu humna inni ittiin dhufu beekuu yoom akka inni jalqabu beekuu garamirra akka inni deemu beekuu so kan hundumaa yeroo himanii hamma namicha kantiibaa katamaa bushuu hamma isa gubbaatti qopheetu ta'a. Yoo namni buqqa'uun irra jiraate nama buqqaasu so wanta godhuun irra jiraatu godhu jechuudha. Kanaaf tokko kiristiyaanotaa fi kadhatanii makkanni akka wantichi hin taane gochuudha jedhee yaada. Lama immoo
namooti dhimmisaa ilaallatu immoo wanta sanaaf qophee barbaachisaa akka isaan godhaniif. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluuraa Yoosef abjuu kan arge miti mooticha miti dhufee kenni immoo waggaa quufaa waggaa beelaa jedhe. So beela sana hambisii miti kadhannaan Yoosef. Okay, waggaan quufaa kun waaqayyo chaansii nuu kenneera. Atamittiin midhaan biyya lafaarra jiru gombisaa Gibxitti walitti qabna. Atamittiin immoo midhaan kana immoo gombisaa Gibxi keessaa baafnee bara beelaa immoo biyya lafaa guutummaatti itti nyaachifna seedhu waggaa 10 qabu sababa ta'ee fi qophee gahaa godhe jechuudha. Gombisaa ijaaruuf midhaan akka hin bannetti kaa'uudhaaf siistemii immigireeshinii addunyaadhaa wal qixxeessuudhaaf hojiin hojjetamuu irra jiraatu hundumtuu hojjetamee bara beelaa sana jala biyyi lafaa baate jechuudha. Kanaaf geggeessitoonnis arganii wanta gochuun isaan irra jiraatu qophee qophaa'uun isaan irra jiraatu godhuutu irra ture. Waldaan kiristaanaas argitee kadhachuutu irra ture. Egaa sun lamaanuu hin taane hafeeraa hin nagaa wantichi godhameera waan ta'eef yeroo wanta akkasii dhufu maal gootaati karaa kee tokko namatti dabarsite which is good. Facebook irra geessee nama akka dhagaan gooti nama dhageessisuudhaan kee intiniin kee inni guddaan isarra kan darbe kadhata addaa waa'ee sanaa kadhattamoo ergaa kana dabarseera namootatti itteetu dhiifta. Yeroon ergaa kana natti dhufu yeroo kaan yeroon kadhannaa dhuunfaa kootiin kadhadhu dhaga'a. Waanan dhaga'e sana garuu saba irratti sagantaalee irratti dhaqeen dubbadha. Achumatti sa'aatii sana garuu kan dhaga'e hin oola waan ta'eef akka inni hin taane waaqayyoon kadhachiisee man darba. Namoonni keenya garuu baay'een isaanii na arrabsuu turanii minyootiidha naan jedhu. Namoonni keessoodhaan ergaa kana hordofanii raawwii isaa gaafa argan garuu deebi'anii akka waan cimina kootiitti haasa'u. Ergaa raawwachuun cimina koo miti. Boriyyuu taanaan kun dandeettii waaqayyooti. Natu raawwachiisas miti. Ga'een koo isan dhaga'e dabarsuudha. Saba biraan ga'uudha. Walitti dhaamaa jechuudha. Adaraa kadhadhaa jedhee dhaamu jechuudha. Amma humna kootiitti sagantaan irratti dubbadhutti sa'aatii sanatti daqiiqaa 2-3 haa ta'u fayyadamee nan darba kadhadhe. Wanti guddaa dhugaa dubbachuu fi kwaalitiin kee ergaa qulqulluu fiduudha. I think biyyi keenya Afrikaa iyyuu jechuu dandeenya raajii waama quufnee natti fakkaata anaan. Kanarraa kan ka'es immoo ulfina dhabeera namoota birattis. Garuu raajii sirrii fidanii saba biraan ga'uun baay'ee waan dinqiidha. Waan waaqayyo jedhaa jiru gara fuulduraatti waan ta'uudhaaf jedhu. Raajiinis kan inni waldaa kiristaanaa keessa kaa'ameef kana sababa ta'eef inni kun baay'ee gaariidha. Bara 2020 akka kan faranjiitti waa'ee lola biyya Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa ture stiil jiru kana ergaa dubbatteettaa jedhani. Inni attam ture? Waa'ee lolaa kana jeequmsaa irra biyyi keenya keessa jirtu kana ergaa tokko qofan maxxanse miti. Yeroon itti kutaa naannolee biyyaatiin maxxanse qaba. Magaalaamti hubamuuf jettu ilaa boru magaalaa akkasitti waan akkasitti ta'uuf jira. Kadhadhaa yeroon jedhu jira. Namoonni baay'een infoormeeshinii qabda naan jedhu. Infoormeeshinii waan hin qabu garuu hin qabu. Namoonni baay'een immoo waaqayyo si haa eebbisu hin dhageenya naan jedhu. Walumaa galatti garuu baroota fuula keenya dura jiru kanatti jedheen dubbadhaan ture. Dhiigii ulfaataa guddaan akka galaanaatti biyyoota kana naasisu. Naannolee hedduu, godinaalee hedduu akka inni mudatu. Kun immoo amma biyya keessaaf biyya alaa mootota raasutti kan ga'u kutataan. Kun jechuun naannoleen amma walirra ga'ee walirra golee amma lola geggeessuu danda'utti. Dhiibbaan akkasii waan dhufuuf biyya keenyaaf dhiiga kan dhangalaane bor abaarsa ta'a waan ta'eef ola deemaati irratti dhalata wangeelati irratti lallabama abboota amantii kaleessa irratti gatii kaffalee waan ta'eef jedhee yeroon dubbadhe qaba. Sanarraan kan wal qabate even qaaleensi biyyattii kanaallee baay'ee daran akka inni ulfaatu. Rakkoo sanarraan faayinaansiin biyyattii akka inni gadi bu'u. Kaazinaan biyyattii akka inni gadi bu'u dubbachaan ture.
Kanarraa kan ka'e hammas rakkoolee gurguddaan dhiibbaan siyaasaa garaagaraa akka inni geggeeffamu. Kana keessa immoo namoonni jajjaboon akka isaan miidhaman darban biyyattiidhaaf bu'aa buusuu danda'an. Kanaaf dammaqaa kadhadhaa. Biyya keenyaaf kadhadhaa, dachee Oromiyaatiif kadhadhaa, guutummaa Itoophiyaatiif kadhadhaa. Amma magaaloteen naannoleen baduu geessutti takkaa biyyattii keessatti ta'ee kan hin beekne hin ta'a jedhee dubbadhaan ture. Garuu ergaa kana yeroon baasee dubbadhu yeroo sagantaarraan baay'ee isaa akkaataa waaqayyoon itti himetti dubbadha malee yeroon barreessu muraasa isheen barreessa. Maal jedhe mucaan kunii jedhee dhufuu utuu hin taane waan an achirratti maxxanse ragaa godhatee ittiin wanta biraatti naannessuuf kan dhufu caala waan ta'eef. Kun qaama akkasii keessaa harka qabdi jechuudhaan ragaa kan barbaaddatu baay'ata. Yerootti naas faraarraan jira bilbilaan jechuudha. Kanaaf dhibba keessaa dhibba wanta waaqayyo dubbate sanaan kaa'u garuu rakkoo guddaan akka dhufaa jiru. Irraa hambiftee Isan dubbachuu malu guutummaa isaa sabarratti gurra dhagaa jiru sanatti nan dubbadha. Garuu waan meen poointii ta'e immoo yeroo barreessitu immoo akkaataa gabaabsitee akkaataa namaaf hubatamuu danda'uuf akkaataa balaa guddaaf sin saaxilattis akkasitiin hin kaa'a. dubbattaa jechuudha. Kana immoo inni naa barreessu na gargaaree order naa godha. Egaa amma lolli kun egaa waggaa 3 kana numa keessa jira akkaataa cimaatti stiil ammayyochuma jira. Egaa waaqayyo kana keessaa saba keenya baasuun kadhannaan immoo kan hunduma keenyaati. Warri nu hordofaa jirtanis waa'ee kanaa waaqayyoon kadhadhaa isiniin jenna. Wantoota gara fuulduraatti ta'an immoo waan gurguddaa dubbatte. Amma nami biyya keenya gara biyya alaatti baqataa jira. Inni kaan nagaa waan hin jirreef deemaa, inni kaan immoo hojiin waan hin jirreef deemaa. Diyaaspooraan kun gara miliyoona 2 oliiti amma ala kan jiru Itoophiyaawwiin jechuudha. Ittuma fufee garuu namni karaa seera qabeessa hin taaneen iyyuu deemee galaana irratti dhumaa jira. Keessumatti shamarroonni keenya warri kaan biyya Arabaa keessatti rakkataa jiru, warri kaan immoo galaanaan iyyuu nyaatamanii baay'ee isaaniis dhumaa jira. Namni immoo diyaaspooraan ala jiru kuni namni biyya isaatti galuun barbaanne immoo hin jiru. Tu nagaan argamee waan qabu qabatee fiigee dhufa namni biyya isaa baay'ee jaallatamuyyuu garuu biyyattiin badaa biyya keessa jiraachuuf nama hawwattu ta'uu didaa jirti. Keessumatti immoo nagaan dhibuunsa. Ati immoo akka wanta DV'dhaan namni looteriidhaan akkuma amma DV'dhaan biyya Ameerikaa dhaqaa jiru. DV ishee Ameerikaan biyya hundumaatii laatti namni biyya hundumaarraatu gara Ameerikaa deemaa jira. So biyyi Itoophiyaa kuni sadarkaa sanatti dhuftee DV akka isheen namaa laattu keesseerta jechuudha. Fuula feesbuukii keerra. Kan luba bal'inaas immoo kanaa waan wal fakkaatudha. Mee sarara natti haasa'e? Waaqayyo biyya kana akka mul'ataan natti agarsiisetti biyyi kun ishee ammaa kana miti. Gaafan jedhu akki ammaa kun guutummaan isaa yerootti hafu jira. Achumaan wal qabsiisee yeroo keessa ergaa kan biraa itti dabalee dubbachuuf wal fakkaata waan ta'eef yeroo kana dacheen Itoophiyaa kana kan bushu lammii Oromoon turre. Garuu Waaqayyoo kana hundumaa ba'aa kana sassaabee fidee riqicha godhee waananii biyya kana harka Oromootti kennuun qabanaan jedhanii dubbachaa tureera. Duraan. Barreesseera kitaaba koorra kaa'eera maxxansa koorra. Akka har'aa kanatu hin taane dacheen kun dhiiga harka nama dhiigni isaa Oromoo ta'etti dhuftee akka isheen kennamtu. Kun immoo riqicha akka inni ta'u. Riqicha biyyattii akka inni ta'u. Namoota baay'ee wal quunnamsiisuu akka inni danda'u. Dubbadheen darbe baay'ee isaa garuu gabaabsee achirratti kaafan kaa'ee lammiin Oromoo kan ta'e dachee Itoophiyaa kana yeroo fuula keenya dura jiru kanatti harka isaattiin galfata deeman kaa'ee dhiise. Kanarraan kan wal qabate waa'ee Itoophiyaa kana ergaa mul'ata wayii tokko argee kanan kaa'ee jira achirra. Dacheen kun garmalee guddatti.
hallammaa kun hin hafa. Guddina seerraa kan kee sadarkaa jalqabaatiif guddina isheetiif karaa kan ta'an ilmaan ishee biyya bakkee jiran danuun isaanii hin galu. Ilmaan ishee kun immoo biyya isaanii kana hin ijaaru. Kanarraa kan ka'e mul'ata keessatti kaa'eera akka simbirroota dhufee muka guddaatti mandhee ijaarratutti lammiileen garaagaraa diiviidhaan dhufanii akka isaan muka guddaa kanatti mandhee ijaarratanii yookaan iddoo jireenyaa godhatanii jiraatanii waaqayyo natti himeera. Kanaaf afakkaatu hin fakkaatiin haallarraa ilmaan ishee garuu hin galu. Dacheen kun guutummaan isaa akka waan lolaan fuudhee darbeetti yeroo inni bifa haaraadhaan of haaressu jira. Sana dugduuba garuu ormi akka inni harka kennatu. Qaamni biraa hojiidhaaf haala jireenyaaf akka inni gara dachee kanaa tola utuu hin taane gatii kaffalee akka inni dhufu. Waaqayyo bal'inaan warri lammii biyya biraa ta'an jechuudha. Lammii biyya biraa ta'an bifa simbirroo mandhee dhufteetti muka guddaatti mandhee ijaarrattuuti. So diiyaaspooraa nama jirus keessaa baay'een hin galu. Warri kaanis immoo diiviidhaan yookaan gatii baasanii bitatanii gara biyya kanaa dhufu jechuudha. Dacheen kun dachee biraa taati. So kana jechuun ikoonomiin biyya kanaa guddatee jireenyi nagaan biyya kanaa tasgabbaa'ee biyya nama hawwatu taate jechuudha. Achuma wanta dubbachuu barbaadu mudannoon irra dachee kana mudate kan nu rifaasisuuf abdii nu kutachiisu ta'uu hin qabu. Because wanti kun hin darbaa waan ta'eef. Har'a dhalootaarra chaalenjii kanaan qabaa jiran dhaloota dudduuba dhufaa jiraniif haala mijataadha karaadha. Dhaloonni dudduubaa dhufaa jiran garuu akka abboota keenyaa har'aa kan hin rakkatanii furmaanni tokko jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani ofii kootii baay'ee nama naan namoota miliyoona 100 miliyoona 20 qabdi biyyi kuni isaan keessaa immoo harki caalaan dargaggoota. Afrikaa keessaa baay'ina namaatiin lammaffaa irratti addunyaa keessaa gara 13-14 irratti natti fakkaata. Inni kun ofiisaatti risoorsii guddaadha. Sammuun hammi kun utuu hojiitti bahe sammuun hammi kun utuu waa uume jijjiirama guddaasaa biyya lafaa guutummaa irratti fiduu dandeessi jedhee naman. Kana duwwaa miti wanti nuyi impoortii goonu waanuma nuyi qabnudha. Qamadii lafi baasuu danda'u impoortii goona. Ruuzii lafi baasuu danda'u impoortii goona. Misira lafti baasuu danda'u impoortii goona. Aadaa qorichaa baay'ee utuu qabnu aadaadhaan qoricha baay'ee biyyattiin kun utuu qabdu mukeetiin qoricha ta'an wantoonni qoricha ta'an baay'een isaa utuu jiranii qoricha impoortii goona. Utuu shonkora gadaa dhaabuu dandeenyu sukkaara fidaa jirra. Isaan kun hundumtu utuu hafaniiti biyyattiin kun yeroo gabaabaatti kan isheen guddattu. Ameerikaan har'aa warshaa gara 500,000 oliiti kan isheen qabdu. Ameerikaa kan godhe industiriidha. Warshaa isheen dhaabbatteedha. Chaayinaa kan godhe warshaadha. Gara warshaa 472 qabdi. Isee xixinnoo gola keessatti qabdu malee warri Chaayinaadha. Yoo waan alaa gashinu kana dhiifnee ofii keenya hojjennee erga of dandeenyee booddee immoo alatti baasuu osoo jalqabne inni kun hojii guddaa gara biyya kanaatti fiduu danda'a. Lafa keessa albuudi jiru kun otoo hojiitti jijjiirame. Siigalee qilleensi biyyi kun qabdu wantoonni risoorsii qabnu kanatutti gargaara. Amma warra Ameerikaa keessa jiranii ergamoota waaqarraa gadi bu'an miti. An hojjechiifadhee hojjedhee fi wajjin jiraadheen beekaan jira kana. Garuu maal godhan isaan hojii uuman eenyummaa isaanii argatan addummaa isaaniitiinitu dhiibbaa fidan. Nuyi kan nuyi dadhabne maan isuma kana. Waan sana godhuu hin dandeenya of course godhuu dandeenya. Kanaaf har'a yoo kaane Ameerikaa caaluu wanti nuyi hin dandeenyeef tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Diiviyeeti jettu kana kennu wanti nuyi hin dandeenye hin jiru jechuudha. Kun taanaan immoo inni ala jiru wanti inni hin galleef hin jiru jechuudha. Kanaaf baay'een amanaani. Garuu hundumti keenya hojiidhaaf kaanee hojii kan hojjechuun nurra jira. Waaqayyo irratti
kallattii nu agarsiiseera jedheen yaada. Warri nu daawwachaa jirtanis isa kana irratti hirmaattuu akkasiin taatanii kabaja guddaadhaan isin affeerra. Waa'ee dachee Oromiyaas Waaqayyo sitti dubbateera. Waa'ee dachee Oromiyaatii fi ergaa 75 natti fakkaata yoo dagachuudhaa baadhe kaa'eera. Ergaa kana al tokkoon hin arge miti. Kadhata yeroo adda addaa lixeen argee maxxansuu yaaleera. Har'aa dacheen keenya Oromiyaa kun karaa hundumaan yoo gargaarsa laatte malee fudhachuun kan irraan malle taateetu jirtu har'aa waan adduudhaan akka isheen miidhamtee jirtu beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee garuu kun hundumtuu akka darbu ifi guddaan tokko akka ba'uuf daangaan biyyattii kan abboonni kaleessa abboonni siyaasaas abboonni amantiis itti hirmaachuu sodaatan daangaan ishee akka inni kabajamu lafti ishee akka inni qabeenyi ishee akka inni ilmoolee isheetiif deebi'u. Maxxanseen ture. Kun yeroon ergaa kana dubbadhee haalli namoonni naaf qabaatan baay'ee ulfaataa ture. Haa ta'u iyyuu malee garuu ergaa Waaqayyo afaan isaatiin dubbate akka inni raawwatu nan beeka. Biyyattii kana gara fuulduraatti deemuudhaaf dacheen Oromiyaa kun dhagaa bu'uuraa amma gaanfa Afrikaatti akka isheen beekamtu. Har'aa namoonni ishee bineensi ishee birruudhaan jiraatu kun birrachaa jiraatu kun bineensi ishee yoo akka inni bakkee keessa deemu nagaa argachuurraa kan ka'e bineensi ishee namni naasisu akka inni hin jiraanne ifa guddaa akka isheen argattu hallammaa kun akka inni hafu. Kan biyya misoomaa biyya guddoo biyya wantoota uumamaatiin badhaatuudha jedhamee amma gaanfa Afrikaa darbutti biyyoota haasa'amu. Lammiileen Oromoo ta'anii biyyattii keessa jiraatan biyyoota hundumaa irratti akka isaan akka qorichummaatti barbaadaman. Gana kalaqa gurguddaa, ogummaa gurguddaa, beekumsa gurguddaa akka addunyaa hafuuraattis akka addunyaa fooniittis namoonni qaban ilmaan baay'ee akka isheen oomishtee gara addunyaatti akka isheen baastu. Sanarraa kan ka'e illee har'aa ati Ameerikaa deemtee ilaalteetta Waayit Haawusiin hin lixamu moo hin lixamu akkaataa isaa beektaan hin beekuu dhiisuu nan danda'a. Bor garuu teessuma biyyattii addunyaa kanaallee qajeelchuudhaaf Waaqayyo dachee Oromiyaa irraa nama akka qabu. Waaw. Ijoollee keenya warra biyya Ameerikaatti dhalateettu Waayit Haawusii galaa jechuudha. Kanaaf seenaan kun borii iji keenya hin argaa. Yaada bal'aa jira. Waa baay'ee namatti tola dhugaa. Kaa'eera maxxanseera jechuun barbaade ifni jira. Addunyaan nama saba guddaa qabdi jechuudha saba Oromoo kan jedhamu. Ifan sabni Oromoo jedhamu kun Waaqayyo akka cirracha galaanaa ardii hundumaa irra akka inni facaasu. Dachee Oromoo jedhamtu kun dachee isheen irraan dhabamte akka hin jiraanne. Waaqayyo uumamaan beekumsaan qabeenyaan investoroonni gurguddaan biyyoota adii garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo akka isaan ta'an Waaqayyo bal'inaan natti dubbatee ture. Isaan kun biyya isaaniitiifis qorichadha addunyaafis qoricha ta'u. Baay'een itti amana. Of argachuu barnoota jedhu keessattis wantoonni an qopheesseeru waan akkasiiti. Addummaa keenyaan biyya lafaa ga'uu dandeenya biyya lafaa tajaajiluu dandeenya se'u. Kanaaf baay'ee naa ta'a anyways baay'ee naa ta'a baay'ee natti tola Waaqayyo immoo isa dubbatee fi amanamaadha sabni kun baay'ee miidhame waggaa 150 ol miidhame miidhama isaa kana keessaa Waaqayyo waa baasa jedhee tan amana. Saba gaariidha saba garraamiidha saba hammatuudha kanaaf gaaffiidhuma hin qabu Waaqayyo saba kanaaf waan gaarii akka inni godhu. Wanti ati waa'ee saba kanaa wanta Waaqayyo amma dubbataa jiru erga waldaan jalqabee moo maxxansaan jirtu? Inni maaliif?
rakkoo waan tokko tokko na mudateen chaalenjii keessa jiraachuudhaan yeroon itti baasuu dhiisee jira. Lammaffaa immoo baay'ina hojiirraa kan ka'e akka durii barreessaan qabu amma. Waldaan barreessee makaa malee gara onlaayiniitti namni dabarsu hin jiru. Garuu galmee irratti ergaa raajiidhaan dubbatamedhaan hin barreessu. Sana keessatti illee wantoota tokko tokko amma kanatti dudubbachaan ture. Kana informationii guutuusaa qaama jaarsoliitiin argachuun hin danda'ama. Deebisees immoo harkaa fuudhee maxxansuuf si'achi nan daangessu. Ituu maxxanfamee gaariidha. Lammaffaa immoo karaa ittiin miidiyaatti ergaan sun dhufu irratti hojjetamuun isaa gaariidha yaada. Namni raajii caalaa kanaan gargaaruu barbaadanis yoo jiraattan yaaddaa gargaaraa. Wanti Waaqayyo waldaa isaa keessatti godhaa yeroo laayifiis ta'an jiru. Engadda akkan argetti rikoordiis ta'an jiru homtuuyyuu. Amma ammaatti wanti waraabame haaluma tokko tokko dhuga baatiin dinqisiisoon ijoollee bilbilaa waraaba. Ingatu ta'ee innisu ta'ee ani hin hordofne. Yaa as ba'aa gargaaraan isiniin jedha. Kitaabota baay'ee barreessitee akka qabdu natti himte. Mee waa'ee isaa natti himte xinnoo. Kitaabi kun kitaabolee hafuuraadha. Kitaaboleen biroo keessa hin jiran. Mata dureewwan garaa garaati. Amma tokko fakkeenyaaf mata dureewwan waa'ee ayyaanaan wal qabatu barreessee qaba. Kiristoosiif waldaa kiristiyaanaa waan jedhe barreessee qaba. Uumamaa haaraa jechuun maal jechuudha jedhee barreessee qaba. Dhoksaa lammaffaa dhalachuu maali kan jedhu waan barreessee qaba. Adaba dhaloota jallaatti dhufuuf jedhu jedha oolii waan jedhu as waan barreessee qaba. Wanta kana haalli mijataa qabaadheen barreessa miti. Qabiyyeensaa yeroo gabaabaa ji'oota lamaan kana asitti walitti fide malee haalli naa mijataa waan hin taaneef even luukii irratti barreessullee waan gahaatti argachuu waan hin dandeenyeef namoota mana kompiitaraatti barreeffama barreessanii duddisaa gar tokkotti barreeffamee ofuma gatame waraqata akkasii irratti barreessaan ture. Bilbiloota garaagaraa irratti bilbiloota xixiqqoo baadhu irratti nan barreessaan ture yeroo bilbilli badu dukkana jalaa badaa kanaan chaalenjii ta'an ture. Booddana garuu ji'oota 3 arfan kana gidduutti bifa dooksiitiin googilii irra akkan keewwadhu barreeffama kana. Yoo bilbilli bades wantoota tokko tokko yoo bades googilii irraan badu waan ta'eef haala namoonni tokko tokko na gorsaniin biyaansi kitaabota ta'uu hin danda'a. Namoota kanan jijjiira. Waldaa kiristiyaanaa keessatti yoo leenji'ame jijjiiramni laphee namaa irratti hin dhufa jedhee waan yaadu barreessee baay'ee isaa jira. Kitaaba meeqa ta'a? Biyaansi amma naannoo mata duree 150 waan ta'u barreesseera. Jalqabee kanan karaatti kutu qabaa. Jalqabee kanan dhiisu qabaa. Kanan fixuu dadhabee ammayyuutti kontiiniisii godhee fuula 200 olittiin amma fuula 300 itti deemee jiru jira. Fakkeenyaaf barreen gaddaa waggaa tokko gidduu dhaabbatte cheerchii keessatti Kiristoosiif waldaa kiristiyaanaa Kiristoosiif waldaan kiristiyaanaa walitti dhufeenyi isaanii garaagarummaan isaanii maanni kan jedhu 740 barsiisee dhaabbadhe. Eenyummaan kiristiyaanummaa ni dhugaan immoo maanni? Kiristiyaanummaa jechuun isa waldaa lixanii ba'an utuu hin taane kiristiyaanummaan kun maal akka inni fakkaatu tokko lamaan lammaffaa dhalachuu irraa akka inni jalqabu namni amanee gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhatee lammaffaa dhalachuudhaan gara uumamaa haaraatti akka dhufu eenyummaa Kiristoosiin akka inni argatu akkuma abbaa fi haadha keenyarraa utuu cubbuun godhin gara haadha keenya keessaa gaafa baanu cubbamaa taane haasa'uutuu hin danda'in boo'icharraa kanaaf sagalee addaa dhageessisuutu hin beekin cubbamoota akka ta'an karaa Kiristoos Yesuus immoo isarraa dhalachuudhaan ammas namoota ga'aa taanee bilchinatti dhufnee haasa'uu dandeenyutu hin ta'in iyyuu qajeelummaa akka arganne see kana baay'inaan barreesseera. So isuma barsiiftu sanatu akka kitaabaattis hojjettaa jechuudha. Sun guutummaan isaa kitaabatti gala galee namoota jijjiira jedhee yaada.
So namoota si gargaaran yoo argatte gara kitaabaatti geeddaruu dandeessa. Kanaan dura namoonni tokko tokko mudannoo jiilanarraan ga'aniiru. Mimeestii diitii goonaa ni laallanaan jedhanii kan fudhatee achiin badee jira. Waan itti guutee bifa kitaabaatti kan jijjiires jira. Kanarraa kan ka'e anumti iyyuu sammuun koo nama amanuu sodaadheen ture. Gaarummaan isaa ergichi nama Yoo jaalala waaqayyoo ta'e garuu moor maaliin yaadaa anamma wanti kun isa jalqabaa saba ittiin jijjiiramuu barbaade bukkee ga'uu isaan barbaada. Fandireesii mataan gootii ittiin hojjechuun barbaadu. Isa lammaffaa wanta achirraa argamu waldooleedhaaf qaama dadhabinaa adda addaa agarsiisanii jiran ittiin sappoortii gochuun barbaada. Karaa raawwii isaatii karaa waldaa raawwachuun barbaada. Beekamtii isaa waldaadhaa kennuun barbaada. Soorsiin isaa sun waldaadhaaf kenname waan ta'eef. Yaada gaariidha baay'ee jabaadhu. Dhumarratti wanta jettu jira dhaggeeffattoota keenyaan tarii wanta waaqayyoo waa'ee biyyaa dubbate keessaa wanti nuyi hin xunne of course baay'eedha. Isa 120 meeqaa sana achirraa namni dhaqee argachuu danda'a. Inni kaan immoo gaggeessitoota waldaa bira jira. Gaggeessitoota waldaa keetii. Garuu kanatu dhaga'anii gaariidha jettee carraa kanatti wanta dabarsuu barbaaddu jira. Sadarkaa jalqabaatti gara jijjiirama hafuuraattis ta'e jijjiirama fooniitti dhufuuf ilaalcha keenya sirreeffachuun dirqamadha. Namni kamiyyuu qaamni kamiyyuu ilaalchi baay'ee murteessaadha. Namni ilaalchi isaan fayyine muka sirriitti dhaabbatee jiru tokkoon dabaadha jedha. Namni ilaalchi isaa fayyee garuu muka daddabee jiru nan qajeelcha jedheedha kan inni murteeffatu. Faayinaansiinis eebbifamuuf kennaa ayyaanaa qabnus wal hirkaa fuudhuuf foonittis hafuurattis wal bukkee dhaabbachuuf ilaalcha ofii sirreeffachuudhaan fayyaalessa taanee machee sadarkaa inni itti gara addunyaatti ba'uutu dheerata malee mul'ati nama keessa jiru nama carraaqee umuriin itti ba'uutu dheerata malee inuma ba'a jedhee yaada. Biqilaan tokko muka guddaa tokko ta'uudhaaf yoo lafa keessa keewwamtu sanyii ishee dhagaayyoo irra jiraate guddachuun dhiiftu. Erga guddattees waan mataa ishee irra jiruu fi asii ol sadarkaa deemuu maltu dalga deemtee jalaa baati malee nima baati. Garuu dhaamsa hin qabu wal bukkee dhaabbannu ilaalcha walii keenyaa sirreeffannu isa jalqabaa nuumti anumti maal gochuuf hin dhaladhee jennu. Macaafa faarfannaa 139 lakkoofsa 13 kee jecha dinqisiisaa tokko jedha. Keessa namummaa koo sitti uumee jedha. Gadameessa haadha koo isa akka lafa gadi fagootti ilaalamu keessatti situ na tolche jedha. Dhaladhee barri jireenya koo lakkaa'amuutu hin jalqabin. Guyyoonni naaf yaadaman guutummaatti macaafa kee keessatti caafamanidha. Gochaan kee maal maal dinqiidha. Waaqayyo wanta nuyi goonee darbuu mallu keessa keenya kaa'ee nu uume malee. Ganaa naannoo keenyarraa waan barbaannu kan biraan hin jiru. Naannoo keenyarraa kan barbaannu yookaan wacee kan nu kuffisuudha. Yookaan qaama miiltoo hafuuraas ta'e foonii nu deggeree nu milkeessuudha. Isa jalqabaa garuu dhaggeeffachuudha. Waaqayyo ga'umsa dhala namaa akkuma ashaaraan keenya adda adda ta'e dhala namaa hundumaaf yaadolee adda addaadha. Utuu nu uumamin dura nu uumame malee poteenshaalii nuyi lafa kanarratti carraaqqii nu goonutti amanee waaqayyo waan garatti nu guddisuu hin qabu.